السلام عليكم ورحمة الله كم جرتن نجاح فينا كتني أنا من هذا ربي فيديو راكن دفع أبا ما نزين قرسيسو خنا يروس كود إفا موديمو خنا برسيسو كاف خنا أيديا يتويادا يو أكنت سنين لينغو برسيسو كاف خنا بربادن أيديا كسنين فتحو فيه تشولا yaa sasa adda jira waan bitee qopheessanis akka walumaan tokkoon keessa deemnee agarra jechuudha. Hedduu gammadan barsiistonni jechuudha. Galatoomaa jechuumaaf jechuudha. Okay, wanni an qabu kanneeni waan xixiqqishoodha. Kun waan juuza yookaan bishaan sitti dhugan samara yookaan gizee oowwaa jechuudha. Wanni irra guddaan waa hedduu dhuga bishaan hedduu dhugan bishaan taatee juuza taatee sun itti dhuganii san ani barsiisota 8 kanna mucaa kiyyaa waggaa 11 fi waggaa almost 5 guutuuf deema jechuudha ji'a dhufu kana. So saafi kun akka agartan hijaabninis ni jira, keessa islaamoninis ni jiran barsiisonni islaamaa. Chokkoleettiis ni qaba. Chokkoleettiilee as keessaan naqa jechuudha. Isin agarsiisa. Buna dhuganis ni qaba. As keessaas akka waan body perfume body mist biqishaa kanaa jira. Sweet yookaan mi'ooytu jira. Face mask, hand mask jira. Gosa lama. Maaliin qaba waan biraa waan dhuganillee ni jira. Keyring yookaan qulfummeeyaa afaan oromoo seenuu beekaa qulfummeeyaa maal bantuu qabdu waan akkasii. Sanis ni qaba. Wanni hunduu habba 2 4 keessaa qaba. Habba 8. Bath bomb qaba. Bath bombiin kun bishaan gandaa guutanii wanni kana gizeetti neexan urgaa bareedaa qaba. Yaa bareedaadha. Waan hin qabu waan biraa maaliin qaba? Yaa wanni hunduu qulfummeeyaan kun ija qabu kun warra faranjiiti. Barsiisota faranjii. Ija hin qabne sun immoo butterfly boodarra isiniin agarsiisa. Sun musliimotaaf jechuudha. Wanni ija keessa naqu taa'u sun gift baagiin kana afaan thank you jedha. Kun immoo something special for you jedha. Yaa kanneen akkana fakkaata. Kana qulfummeeyaa kan kana butterflyidha. Inni kun warra barsiisota musliimaaf jechuudha. Waan ija qabu hedduu warri musliimaa hin fedhu. So malaayikaan hin seentu jedhama. Amma wanniin bishaan itti dhugan san bootala kana jechuudha. Waan itti naqu chokkoleetti hunda keessa ni nannaqa. Itti nannaqee qala jechuudha. Yaa kiraa godha keessaafuu ijoolleen keessan irraa gargaaraman yoo ta'an barsiistonni hedduu ijoollee teessan gargaaranii ijoollee teessan jaalatanii ijoolleen teessan irraa agartanii jijjiiraa fidanii yoo ni jedhan hedduun yaada kana deeggaran maaliif guyyaa guutuu isaan bira oolanii waa hedduu barsiisanii look after godhanii yoo ni jedhani so deserve ni godhan jechuudha barsiisonni end of the year deserve ni godhanii akkuma agartanitti keessan nannaqu jira chokkoleettii hanga tokko uraan isaa kan hedduu jiras guddaa miti chokkoleetni garuu isa gurguddaadha so keessan akka gaariitti naqu qaba.
Wanillee nin qaba abaaboo yookiin flowers sanillee barsiistota miti head teacher isaaniifillee lama bitee maayii irratti ni agartanii duraarratti ni maxxanfadhe waraabuudha. So isin yoo akkana ta'uu hin qabu dirqamaa miti. Waanuma qabdan even kaardii qarshii takkaallee bittanii thank you teacher jedhuun jira supermarket hunda yoo dheedan achirratti barreessitanii yaada keessan jechuudha. Galatooma abaluu jettanii katattanii isiif poostaas ni qaba keessa kanniitan. Yookiin immoo ililliillee kan ni dandeessan abaaboo kan ni dandeessan. Yookiin chocolate illee ni ta'a waan chocolate tokko kan ni dandeessan. Ammas barsiisota hundaaf dirqamaa miti. Barsiistota isin ilmi keessan hedduu jaalatus sanis ta'uu ni danda'a rakkoo hin qabu. Ani garuu afran uffaniin kannaa maaliif afranuu mucaa keessaa fi mucaa hedduu jaalatan guddaan immoo already fixuuf deema iskuula biraatti jijjiiramuu deema iskuula guddaa jechuudha. Amma elementary jira elementary yookiin year 6 primary jechuudha primary jennaan. So primary fixeeti iskuula guddaa high school seenuuf deema. Kanaaf isin dirqama kan hin qabu jechuudha. Dirqama illee miti. Innillee hedduu argate barsiistonni illee kannanii fi maqaa isaatiin godhanii maal kana quraana kannaniif maal jedhanii USB kannaniif maal kannaniif waan biraa personalize kan maqaan isaa irratti barreeffame jechuudha. Waan biraa I don't remember. Waan biraallee barsiistonni akkasitti waliin baasanii godhanii kilaasa guutuuf kanan maashaallah. Inni gama akka agartan gift baagii sanbaneetiin waaniin qopheessan hundarraa takka takka amma kun akka agartan kuni warra faranjiitii fi sweetiin bite sun supermarket faranjii irraa hin bite so halaalii miti. Waan dhuganis keessa haayee أنا سنين خلني في سان مالك أنا كبرتاجة خلني فدني أنا سنين خيسة خايف برفيومي سنين خيسة خايف برفيومي تيلا بودي كنوا بعض بومبيس خيسة خايف قول في سامبودا قول في مياجا كيرينج and then coffee هنا دوران ونسان خيسان خايف فدي ناسينو بيتي إيشو كتادا so كنوتين خيسة خايف سامبودا مارين قولي next face mask hand mask خيسة خايف في سامبودا ورقا خانا في ديتي إرتي جوكالي فانسي بركيسة جون بريتشا أماس نميلي نكا خيسان أدريسيس جوكالو فيسني تها أماس أكا بوتو تهبر akka guutuu tahee fakkaatee bareeduus ni godha. Anywho ni bareecha hunda akka agartan kana. Isaan booda nootii irratti katabeetiin bakka nootiitti kataban qaba. So bakka san maqaa isaaniitii fi maqaa mucaa kiyyaa akka maaliif ijoollee hundarraa waan argataniif jecha eenyu kanneef hin beekani. So maqaa isaanii irra katabu yookiin immoo kaardii thank you teacher hajau kaardii bittaniiti sanis katabdanii keessa naquus ni dandeessa. Amma kun musliimotaaf hin godhu jira. Musliimotaa sun hijaaba qaba. Bakka dhugaatii san jechuun hijaabni isaa already kun hijaaba bareedaadha qaaliidha habbaan tokko paawundii 5. So bath bomb kun laarka bareedu lollipoppii fakkaata malee lollipoppii miti bath bombiidha kan bishaan keessa itti naqanii keessa teessee zafamtu jechuudha. Zafamuun afaan Oromootiin maali dhiiroo soorita afaan kiyya hullaa qamaadha dhifama naa godhate bira dabraa. Kun akkana godheetiin tottolchee maashaallah tabaarakallaa akkasitti wanni godhe jechuudha.
Kun amma hunda godheetiin isin agarsiisa jechuudha. Kun hundaafuu godhee keessa naqee waan hunda kana fakkaata maashaallah. Tabaarakallah. Booda waraqaa sanii keessa hunda ni cucuqqaalee jechuudha. Cucuqqaaleetiin akkasitti kan hunda asirratti katabannooti maqaa isaaniitii fi maqaa mucaa kiyyaa. So eenyurraa akka dhufe ni beekan jechuudha. Maaliif at the end of the day giftii hedduu argata maashaallah. So akka beekan eenyurraa akka dhufe jechuudha. Kun akka agartan kaa giftiin kiyyaa barsiisotaaf abbaa 8 iskuula garagaraa lamaaf jechuudha. Barsiisota garagaraa fi maashaallah akkana gamee yoo isiniif tahee end of year kana yoo godhu feetan yaada bareedaadha. Itti maashaallah itti yaadaati yoo godhu feetan waan bareedaadha jeetiin abdii qaba. Yoo jaallattan akkuma beekamu like share subscribe godhuun irraanfatinaa. Abaaboon ambitees hunda maashaallah kana fakkaata. So head teacherii lamaaf jechuudha. Warra iskuula gadhiisee bakka biraa deemuuf keessa kanaan godhee yoo aayidiyaan kun isinii tahee tamsaaf. Ammallee viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.